Apuran si kamera dams Abdullah kamera dams muka pera kamera dams hey Abu madatan arkiba unti ras kubba jira akubba ta'i jira bu akkana mata'i qama'u akkana mata'i qama'u tibbo as gubba kunu bashannane ta'a jira bar والله hey Amin oleh Rabbi nabasi abbo wajjo osoo nabdu gaddi dubbataa deemu an fagoo jiran si eebar خيرات alana kana booda asuma ba'anii baralan خيرات argite namni tokko akka walitti hin seenne eeguuf waraana jedhaa asitti deebifatanii alana ta'aa jiru bar hay ilaalula inshallah siini isaas nan argu isaas nan argu yoo rabbi jedha inshallah man injifadha man kaaba abadan يا ربي يا الله يا ربي وانكو غارة كيسان الراقبي بوفا غارة كيسان الراقبي سمي غارة كيسا يا ربي الراقبي سمي نما سمي بنيسا ونما يا ربي الراقبي يا ربي يوسف النبوسي يويا شما كم جرتو كوجمتوتا فردفتوتا مجي إلو أكاسوماس يوسف أورو bakka jirtan maratti nageenyi koonni kabajaa fi jaalala kan onnee forraa isiniif mudde sinaada qabu isiniin jedha. Gan yeroo amma akkuma kaleessa viidiyoo argaa turtan Linaa Faabiraa kaleessa galaa fuudheeti kanan ba'e Kiriyaa Faabiraa jechuudha. Amma yeroo kanatti gaara seenuutti dhiyaadhee waanan jiruu fi amma gaara seenuufin deema yoo Rabbi na gargaare ijoollee keenyas inshallah nan argaa hidhee yaadaa. Ayega akkuma argaa jirtan kun ammati mana argaa jirtu magaalaa irraa ba'een jira magaalaa keessaa ba'ee dhumarra ga'ee jira amma asii ka'ee immoo gaaratti seenuu waan deemaa jiruu fi gaarri kun egaa bu'aa ba'ii hedduu qabaa gufaata baay'ee qabaa kufanii ka'uu qabaa beela qaba dheebuu qaba waan baay'ee of keessaa qaba kana malees immoo miidhaa adda addaa qabaa gaara kana keessatti namni bakka kanaa dhufee si miidhaan beektu gaara kana keessatti siiriidhaan Abdallaan as keessatti waan baay'ee ijoollee barsiisee ijoollee amala balleessee fidee as keessatti ijoolleen hundumtuu summii gudeeffatanii deemanii siirii gudeeffatanii deemanii bakka namni deeme hundatti nama jala kaa'uu funyaan namaatti naquu ija nama buusuu waan baay'ee namatti godhu siiriin kaan waan akka deggalaatii inni kaan immoo waan akka daakuu waan akka daaraa kana namatti naquu waan baay'eetu jira gaara kana keessa yoo Rabbi na gargaaree لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جدي أكما جيتشود أكاليسا أنبيوني إتين دينار كابآت رنثانا أدوي أفان كيسا بآت رنثانا أنس يورب بحركانا باسي جدي عبد الله فاركا ورانا شانيركا هندومار هانيركا يوجفت إمبا جدي كإنجرا يورب بنغر غاري أما غارت سينو فانديما يورب بنغر غاري دي دعاين أبقودا gaara kana keessatti bineensa jawwee adda addaa jira waan baay'eetu nama quunnama yoo Rabbi na gargaaree jedhee Yuusufin fudhadhee injifannoodhaan hin galaa du'aayinaaf godhaa isiniin jedha bakka jirtanii akkasumas immoo ijoolleen keenya sagalee godhagaa jirtan Linaa fa'aa naaf dhaggeeffadhaa Kiriyaa fa'aa dhaggeeffadhaa Linaa haadha daa'imaa Linaan egaa daa'ima mucaasa biyya of hirkaa qabdi yeroo ammaa kanatti immoo jarri kaleessa iyyuu jechuudha yoo dhangalaafuuchuudhaaf godhu nama sadii ta'anii maratanii naannoo sanarra dhaabbachaa jiru wallaahi edayyuu akka jarri itti bulan hin beeku har'allee maalirra akka jarri oolan hin beeku mana keessan jabeessaa cufadhaa jedheen jira hagan gaara ga'ee waan tokko dubbadhutti hin dhufinaa jedhee itti himeen jira Kiriyyaan ani hin taa'uu si jalan deema malee jettee kaleessa kaatee turte waanuma hundaafuu kadhadhee waan baay'ee itti himee yoo manni qabbanaa'ee diinillee nutti gammada jarrillee nutti gammaddi mana jaraatti cufneerra jetteetu nutti boonti kanaaf mana hin cufinaa mana hin qabbaneessinaa jedhee kaleessa waan baay'ee jara taasa'aa ture jara biraa ba'ee egaan inshaallah dhufee as ga'een jira
ijoolleen viidiyoo kana argitan ijoolleen keenya heeriyaa afaan gatinaa linaa fi daa'ima isheellee na jalaan dagatinaa yoo rabbi na milkeesse Yuusufii qabaa keessa jiru Yuusufii gaara keessatti dararamaa jiru baafadhee yeroo gabaabduu keessatti nan gala jedheen abdii qabaa yoo rabbi na gargaare injifannoodhaan hin galaa gammachuudhaan hin galaa hiriyoonni koo akkasumas nu hordofaa jirtan gama miidiyaatiin hundumti keessanuu inshaallah yoo rabbi jedhe yeroo gabaabduu keessatti gammaduudhaaf jirtu walumaa galattuu gammaduuf jirra kanaaf du'aayinaaf godhaa haadholiinis abbootiinis hiriyoottan koomattuu dhiiraaf dubara osoo hin jenne hundumti keessanuu rabbiin naa kadhadhaa akka rabbi milkiidhaan Yuusufiin nagaadhaan as keessaa baasee ana waliin manatti deebisuu siniin jedhaa egaa akkuma beekamu yeroo darbe sababa isaa fi sababa linaa fi gaara kanatti dhufee kana rakkataa ture yeroo ammaa kana immoo Yuusuf galee ka'ee waanuma hundaayyuu injifatee erga ergaa ba'ee booda sababa naa jedhee mageena naa jedhee gaaratti rakkate jedhee ammas immoo deebi'ee gaara kanatti dhufee waan galeef inshaallah yoo rabbi jedhe anis immoo dabaree koo dhaqee isa qabaa keessaa baasee kana booddee injifannoodhaan lama taanee gallee waliin jiraannaa akkuma kaleessaatti maatii tokko taanee walitti deebinee waliin jiraannaa jedheen abdii qaba rabbiin naaf kadhadhaa. Adeemsi koo adeemsa miti akka ta'u kan qabachuudhaan injifannoodhaan akka jilbi koo jabaatee bu'aa ba'ii gaara kana keessa na danda'ee na injifatee nagaadhaan rabbi deebisee na galchuuf du'aayinaaf godhaa isiniin jedhaa bismillaahi tawakkaltu alallaa laa hawla walaa quwwata illaa billaahi adeemsi jalqabeen jira yoo rabbi na gargaare siirii jaraas nan injifadha akkasuma summii jarri gaara kana keessa naqanii nama daraan kana hundumayyuu dhiyataa baay'ee abdii qaba rabbitti kadheera amma gaa asiin akkanatti gadi bu'ee akkuma argaa jirtan gaara keessa daandii gadi dhaabbataa ba'uudhaa gadi bu'uudhaa maddii ba'uudhaa akaan nama jalaa garagalaa waan baay'eetu namarratti ta'a inshaallah rabbi nama keessirra yoo gabaabaa keessatti gammachiisuun qabaa inshaallah Yuusufii walitti deebinee walaamannee suuraa kaanee isiniif maxxansinaa viidiyoodhaan baanee dubbannee isiniif maxxansinaa yoo rabbi milkeessee jedhe kanaaf obboleeyyan bakka jirtan maraa hin dagatinaa'ee isiniin jedha inshaallah aduun illee xiqqoosii jajjabaatee jira yoo rabbi inshaallah حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا رب نغرغاري يا رب نجبسي ايغا كمرغا جتن نوتي واباي كو ايغالين جرا كما يرو دربي يو ربي انجي فاتيسه غارا كان كيس اديبه ان شاء الله غمچوران غلا جدي نبدي قبا غا بك مرا مرا كفي كيس يون دينه مالي جراتين فلاشين كيس جرتم بيكو جونا كان جونا دغا اجراتو ولتي ان شاء الله egaa waraana bakka bakka kaa'atanii jiru jedhanii faffaca'anii jiruudhaan waraana baay'ee bitatan jedhan yeroo ammaa kanatti waanuma hundaafuu yoo rabbi jedhe kun egaa asirratti namatti yoo rabbi nama eege malee inshaallah Apurasi kamera daams Abdullah Kuruf kamera daams muka bela kamera daams hey Abu Madatan arkibat unalti ras kubba jira akubba taa'ee jira abu akka nama taa'ee qama'u tibbo as gubbaa kunu bashannanee ta'aa jira bara wallahi hey qabameen olee rabbi na baasee abbo wayyoo osoon of dogadhee dubbataa deemu an fagoo jiran si'ee bara khayran alana kana booda asuma ba'anii baralan khayran argite namni tokko akka walitti dhufeen eeguuf waraana jedhaa asitti deebifatanii alana ta'aa jiru bara hay
ilaaluu Inshaallah siiriin isaas nan argu, iji isaas nan argu yoo Rabbi jedhe. Inshaallah. Mana injifadha mana kaaba. Abadan. Inshaallah. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota keenyaa yeroo ammaa kanatti Abdallaan asirraan fagaadde kunoo ol seenuun koollee amma reefudha. Osoo hin deemee miila achi fageeffatin Abdallaan asuma jira. Waraanni isaa immoo isarraan fagaatanii naannoodhuma isaati kan jarri jiraatanii. Egaa hundaafuu Inshaallah yoo Rabbi jedhe mee Abdallaan akkamitti akka inni socho'u garamitti akka inni deemu akkamitti akka inni eegamaa jiru innumtuu mataan isaa yeroo ammaa erga Yuusuf qabamee waraana biraatu bitamee natti dhufa jedheet waraana haaraatu natti dhufa jedheetu baay'ee tokko sodaataa jira jechuudha as keessatti baay'ee tokko sodaataa jira as keessatti amma kanaaf daarii irratti bahee qophaas taa'a waraana isaa gola inni kaayan hin beeku yookaan sagalee gogorayyuu dhaga'aa jiraachuun isaanii ni mala mee waa hundaafu walumaan ilaali Abdallaan garamitti akka inni socho'u irrafamoo hin qama'amoo maal godhu innoo silaa siirii namatti gochuu malee ibaadaa Rabbii illee hin godhu Rabbiif illee salaatu maaliif akkanatti ofirra ta'a egaan akkuma beektan daa'imni sun ijoolleen xixiqqoon suni gargaarsa gaafatu yoon ijoollee Oromoorraa sagalee ta'ee fi gargaarsa walitti funaanee jaraafillaati ijoolleen daa'imni xiqqoon aannan hin qabdu daa'imni kaanillee akkas waan nyaatee waan dhugu hin qabu erga Yuusuffaan kan kanaan dura ijoollee gargaaranu ijoollee irraa gidiraa kanaan qabamanii summii Abdallaatiin erga jarri tuqamaniiti daa'imni illee beela'aa jirti Rabbiin nu kadhadhaa rakkoo jabduu keessa jirra daa'ima bira darbee numti warri silaa rakkoo dandamachuu danda'uyyuu rakkoo hedduu rakkoo jabduu keessummeessaa jira yeroo ammaa kanatti wallaahi waan baay'ee ulfaataadha ijoolleen Oromoo bakka jirtanii sagalee nu ta'a Rabbiin nu kadhadhaa gama dandeessaniin nu jajjabeessaa isiniin jedha egaa Rabbiin akkuma rakkoo kana nurratti uumetti deebisee Rabbiin nurraa diiga jennee abdii qabna akkuma kaleessaa Yuusufaa wajjin deebinee maaddii tokkorraa nyaannee dhugna jennee egaa keessi keenya abdiin kutanne waan ta'eef ammas adeemsi keenya akkatti bufetti jira yoo galle Yuusufii wajjin galle yoo qabamnes waliin qabamne yoo hidhamnes waliini yoo duunellee beelaaf dheebuun yoo kan nu ajjeeftu taatellee walumaan duuna anis Yuusuf irraa hafuu hin danda'u Yuusuf nama dhugaa qabudha nama miidheen beeku nama doorseen beeku jaratus Abdallaatu summii sanatti godhee waraana ijaarratee gaara kanatti galee shira kana hundarratti hidhatee naan ka'e malee Yuusuf kaleessa nama miskiina ture nama gaarii ture har'a garuu rakkoo hamtuu keessa ofiisaatiif seenee jira ijoolleen inni kaleessa wajjin jiraatanis rakkoo jabduu keessa seenanii jiru waanuma hundaafuu mee Rabbiin nu kadhadhaatiniin jedhaa gara Abdallaan itti gorus ilaalachaatuman deemaa Yeroo kana gargaaru gaara kana jala jiraa mee garamitti akka inni goru maal akka inni godhu taa'ee ilaala yoo naa mijate immoo dhakaa mataa isaarra buusee macheesseen bira darba jedhee abdiin qaba kana booda gaara kanatti deddeebi'u otoo hin taane kaayyoon koo dubbii kana gabaabsee xumuratti godhee galuudha yookaan Yuusufiin dafee baafadhee galuudha yookaan immoo Abdallaa miidhee dadhabsiisee akka inni Yuusufitti hin jabaanne akka inni hidhaa fi gidiraarraa laaffisu taasisuudha akka inni shiratti hin xanne irratti hojjechuudha mee du'aa hidhumaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha.